maal tafaree waan biraanis as baha wanti tokko ittiin nunaaf ne barama khalaas finne fixxan sisinuu khalaas nullee daawwatuma malee yoo dhuma carariin ija nu jaamsa inni laaluu dhiibne malee wallahi wanti tokko namni shak godhe mucaan akka nama shuguti wayi gabbaasee tokko sukunu qabattoo hiikkate mee so waan biraanu as bahe mucaan kunuma waraabde jechuudha obboleetti kiyya qaalii maalii warran qabdu obboleettiin qabdu haadhan qabdu ara wal sattara ara nuun arrabsiisina satrii baradha. Assalamu alaikum ashama arkafuune kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu bakka jirtanti nageenya keessina qaqqabachaa egaa har'ammoo ni boonya ta'ee ni kolfina ta'ee ni aarra ta'ee ni gammanna ta'ee hedduu tokko nama ajaa'iba viidiyoo kaleessa angaatuun gadhiiste tokko argee ani hedduu tokkoon kolfillee hedduu tokkoon immoo gaddellee jechuudha maali yoo jettanii kunoo kaniin ani isiniin jechaa tures kanumadha. Egaa yeman keessatti idimee dheeradha malee waan hin argin hin jiru isiniin jedhe tapha algaallee as nu baasanii ka mucattiin daa'ima miidhiniini jennee soo akkataa jirru kuni yaa'u mucattiin kopaallee hin jirtu akkuma argitanidha ifa gala magartuun jala maali zaalikaan jala jirti waan ishiin jechaanis turte dhagahaa turtanii ishiin kunis deebistee jechoota ishii fayyadamaa jirti farshoo dhugdee dhuftaa takkasidha waan hin taane bakka jechuun ani beerri mana isaa dhuftu guutuun mataan qulfi sammuun qulfi safuun beekan haadha abbaan qaban ta'e waan masaayyuu an beekon jechuun namni tokko saba Oromoo bal'aa kana keessaa bahee akkamitti safuu wallaalan hin beeku jechuudha guddisa baduudha kun malee maatii abaarsisuudha malee kun fayyaa qabaatu miti. Egaa akkuma isiniin jedhe mucattiin xiqqishuudha miidhin jennee hundi keenya jala waakkannee abdii kanaan amaana jenneeni itti lolaa turree xiqqishuu maaltu jira reeka ijoolleen zamana kana xiqqishuus hin qabdu angaroo hedduu tokkoon gadde wallahi akkatti neeyne jechuudha. Egaa abdii kana gorsii maali yoo gorsite waan kannaan jedhu sin dhabamu koomantii jala hin arkee jira anuma kanaanillee keessaan namoonni ijoolleen na barreessan ni jirani gorsiini naan jedhani abdiin nama guddaadha. Jalqaba irratti waan isiniif ibsuu barbaade namni guddaan gorsa hin barbaadu garuu immoo guddateefis immoo miti jenne gorsine na gadhaabbadhu dhalaa biyya kee deemiti maatii kee biraa fuudhii siif laalanii warri kee siif laalanii kan maatiin kee siif filatan dhalaa xiqqishuu fidii guddifadhu jennee qaata gorsine immoo dirqama akkuma isaan kunoo algaa afatanii namni algaa afatee waan akkasiyyuu jechuun barbaadu nama saalfachiisa yookaan waan hunda waan gootan anaan illas baasii jettan malee ani gorsee jira gorsuus hin barbaadu kana booda nama kana takka itti himtan malee ittiin hiitanii akkuma isiniin jedhi daa'imtiin jirtu asirra nama guddaadha namuu gaafa biyya isaarraa bahu guddaa akka ta'e beekame namni amata 18 darbinaan immoo nama guddaadha akiid kana isiniin jechuu barbaada gorsis waan isa feesisuu miti. Kanaafiyyuu mucattiin osoo nuti daa'ima jennee ishii waakkannu kaameeraa dhaabbattee waan namtichi kun qaaqu guutuu as baasuu jechuun maali kun bilginnaa guddaadha xiqqummaa guddaadha nama xiqqeessuu ofillee xiqqeessuu kabajaa ofiillee buusuudha. Maaliifiyyuu mee mucaan kootti faana rafnadhee olii gadi haa fa'anni ishiin viidiyoo naa waraabdu biyyaansa ogguunni qabattoo hiikkatuuf jedhu dhaabuu qabdi dhaabbatuu qaba hafuu qaba viidiyoon kun maaliifuu. Mucaan kun ka miira keessa galee waa meeqa ta'aa jira waa meeqa laaqaa jira abdiin dura laaqameeti amma immoo ka haftee laaqame garuu immoo kunoo ka waan nan isiniin jedhe kun kanadha umurii dheeradha waan isin yeman kanaan argin hin jiru jedhee jiran kunoo kanumadha. Ogguun gaafa duraa san akkas jedhatu isaa fi miqqanyaa isaatii osoo isa gargaaruu feetee as baatee hin qaaqxu ni gargaarta turte maaliif gargaara nama guddaa barin nama guddaadha gargaarsaan barbaadu immoo aga nama tokko immoo gargaaraa turellee anamma kana dubbatuuf barbaade soon ta'in wallahi haaluma isaan hojjetan waanuma isaan godhan kun an hedduu tokkoon itti bohaare viidiyoolee ija kiyya moo gurra kiyya dogoggore moo jedheellee irra deddeebi'ee dhaggeeffadhe. Arra mau jira punya karena apa begitu? Karena namu tuh sobat terpenuh sesuatu. Arra mal turun mah kabijane si jane. Mal turun mah tadi yang kita nak aku datang sama dia tak kira juti. Aku masih ni, aku wae tu kuma kasih. Buat
shururuu godhuu warri guyyaa sin akkasina sossobdee finna qabdee na wajji taphattee na wajji kofaltu sanuu na teessitee kun wala baate jechuudha. Arraan tana dhugaa dubbachuudhaaf irra maaltutu akkanatti na jaalachiise immoo. Jechuun namni anuma waa'ee dubbummaa kaasee bara awwala gaa namni kun jaarsaaf jaartii jechuun haqa guddoo walirraa qabanii waan fedhes ta'u abdiin kun jaarsa ishiiti haqa isaa eeguu qabdii jechuudha. Jaarsa ishiiti kun malee diina ishee miti yookiin immoo waan biraa miti. Sooshaal miidiyaa irratti namni siree tolfatee huccuu gabaafatuuf ifaa dhaamsi ibsii irratti namni viidiyoo of waraabee as baasuu jechuun kun gabaabumatti ani isiniif ibsa. Egaa akkuma isiniin jedhan yeroo baay'ee ni shakkiin kiyya maal akka ta'e beektu amma ani gorsa zaalikaati zaalikaa gorsee ergeeni silaa mucaan kun hin dhaga'u waan namni jedhe hin dhaga'u yookiin ofiis hin beeku sammuu kana nama nyaatu malee amma gabaabumatti zaalikaan naa waraabi jedhe viidiyoo irraa naa waraabi jechuu ni dandeessi. Kana asirratti naa qabadha. Viidiyoo immoo borummoo qullaa wal waraabdanii yoo sin as ol nuun baasin silaa mucaan anaati sammuun sin dalagu. Jecha namaan fudhattu yookiin ofiin beektu atii fi caaltuun kun matuma kana nu nyaattanii nu fixxan. Nullee sin jalaa hafaan jiru. Laala amma kun ergama zaalikaati. Mucattiin jechoonni ishiin fayyadamtu guutuun jecha zaalikaati. Farsoo dhugdeenatti galtaa har'a na yaadattee durbummaa maal ta'eeti. Ishiin amma gaafa duraatu ka ilillii kanaa hin tolin kijiba ishii viidiyoo dheengaddaa sana keessatti maal jetti ilillii miskiintittii kana. Akkana dararee isatu haree isatu akkana godhe ishii taree gara akkuma quba qabdanidha ilillii kana tumtee halkanii guyyaarra deemte amma immoo ishii kanas itti fayyadamuuf deemte jechuudha. Maaliif mucattiin zaalikaan kun akka jireenyi abdii kun qajeeluun feetu gabaabumatti amma isaan jidduu seentee baxabbatuuf deemte. Ani kan na aarse immoo mucattiin ijoollee ganaa daa'ima maashaallaadha isaaf dhaabbatte jennee gammachuu keenya osoo hin fixiin deebitee kunoo viidiyoo dhaabde ifaa dhaamsi ifaa ibsi maal tafaree waan biraanis as baha wanti tokko ittiin nu nafne barama kalaas finne fixxan sisinuu kalaas nullee daawwatuma malee yoo dhuma carariin ija nu jaamsa inni laaluu dhiibne malee wallaahi homtu wanti tokko namni shak godhe mucaan akka nama shuggutii wayii gabbaasee tokko kunoo qabattoo hiikkate. Mee so waan biraanuu as ba'e mucaan kunuma waraabda jechuudha. Obboleettii kiyya qaalii maalii warra hin qabdu obboleettii hin qabdu haadha hin qabdu ara wal sattara ara nuun arrabsiisina satrii baradha. Wallaahi koomantii tokko jala bu'ee oguun laala amaariffaan fa'a akkasaan itti nu arrabsaa jiran namni maaliif kanaani jechuudha. Waan safuu cabsu maali yoo hojjetu baattan namni waan hojjetu tokko bee daangaadhaan hojjetu qaba. Piraankiis taate waan fedhe taate waan safuu waan isin kana gad xiqqeessu waan fedhe ta'ummoo jaarsa kee eega ta'e jaarsa kee sattaruu satriisaa eeggachuu inni illee gaafa duraarraa baalagee ta'e durbummaa maalii jedhee afaan bane amma immoo ishiin kunis ergama zaalikaati kun gabaabaatti abdii qulluma naa waraabi jettee tuf ishiin immoo yoo isa waraabsisiin yookiin akka dhiira ta'e zaalikaa sana ofirraan kutu yookiin durba nagaa fidee mana isaa jireenya nagaa akka namaa hin jiraatu yookiin biyya isaa hin galu. A'udhu billahi abdiin mataa kana nu gube wallahi dhiira maqaa nyaate. Maaluma wajjin ciifnaa ganaa inni illee shunquuqqaa eegale bakka shunquuqqaa istaayilii hajji argitanii wajjin ciifnaa ciisuu qabna wajjin jedhama. Wayi gudee hin kolfinamoo hin boonyamoo hin gammannaa wallahi hedduu nama dhiba. Ani hin saalfadhe garuu wallahi garam deemaa jirra maal hojjetaa jirra. Subhanallah namni rabbii kana ofirratti sodaatu didee qiyaamaa nutti gabbuusuuf deemanii wallahi mee warreen egaa ana caala namni itti dhiyaatu hin jiru yookiin immoo namni anarratti dhiyaattan ijoolleen biyya ambaa keessa jirtan ni jirtu yoo dandeessan gorsaanii abdii jechuudha. Imoonis taatu meeseenjeraan yaa inni nama jalaallee deebisu tuffii namaa qaba mucaanii asuma dhiyoo keessa badee jechuudha. Dhalaan taane jala eega deemuu eegalee safuus wallaa. Viidiyoo isaanii galgalan argine ganama kana arge subhanallah nama jechisiisa rabbi galatoomaa jiraadhaa bakka jirtanitti.